ilmaan Oromoo fayyaa keessanii. Amma qursii hojjetaa jira yookiin immoo ciree jechuudha. Toostii irraa hojjedha. Kiyyaara qopheeffadhee, kaasa qopheeffadhee, timaatima, killeedha, jubunaa fi kachaba jechuudha. Toostii yookiin immoo daabboo qopheeffadhee jira. Akkuma ani dalagaa jiru kanatti ni hordofaa. Timaatima awwalan jubun toostii qopheeffadhee achi booda jubunatti godhee achi booda immoo timaatimatti godhaa jira jechuudha. Timaatima eega booda itti godhee booda timaatima irraan kiyyaara timaatima irraan killee irraan immoo kiyyaara achi booda immoo kasii achi booda jubunaa fi kachaba achi booda kalaas waqqaa dhumatee jira jechuudha. Achi booda ibidda irratti ho'isuudha. Kuni toostii lammaffaadha. Akkuma argaa jirtan kana timaatima irraan killee godhaa jira. Killeetti godhee geessutti obsaan eeggadha. Video keenya like, share, subscribe kinaa godhaa. Na jajjabeessaa ilmaan Oromoo. Achi kana immoo geessee jennaan ibidda irratti yookiin immoo maxxashaa irratti ho'isaa. Achi booda qursii ta'a jechuudha namaaf. Yookiin immoo ciree ganama. Kino amma gara maxxashaa irratti ho'isuutti deemaa jira. Namoonni turtii gaarii isiniin jedha. Maxxashaa qopheeffadhee jira. Zayituunii irra diba. Achi booda irratti ho'isaa. Akkuma argaa jirtan kinoo dibaa jira. Maxxashaa seeram itti dibee achi booda daabboo gubbaa kaayaa jechuudha. Kinoo itti garagalchee jira. Akkuma argitan kinoo baay'ee bareeda. Yeroo nyaatan illee kan caalu jechuudha. Ho'a xiqqaatti godhe maaliif akka hin gubanneef kinoo akkuma argaa jirtan geessee jira. Waaw maashaallah, ciree bareedaa, ciree gaarii. Kottaa nyaannu isiniin jenna. Viidiyoon keenya kan har'aa kanuma. Namni video keenya ilaaltan share, like, subscribe na godhaa na jajjabeessaa. Kinoo ciree dhumaa irra gahee jira. Isa dhumaa jechuudha.
akkuma argitan kinoo qopheessee jira kottaa hanyaannu siniin jedha. Waaw maashaallah tabarakallah. Like share godhaan nacina dhaabadhaa ijoollee Oromoo isin jaaladhaa isin kabajaa yeroo gaarii naa qabadhaa viidiyoo biraatti